namoonni baay'een arafaa kanatti minaanii maatii keessanii ajajataa jirtu. Kanaaf namoonni immoo gatii isaa baruu barbaaddanis kunoo gatii isaa tokko tokkoon gatii xaafii farasillaan meeqaa kuntaalli meeqaa kiiloon tokko meeqaa isa jedhu akkasuma immoo anciroo isa yookiin immoo maashillaa isa minaanitti nammoo akkasumas ruuza isa xaafiitti nammee daakamu farasillaan isaa meeqa akka ta'e gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasuma immoo farasillaan maalii isa jedhu kananillee isinitti mutaa namoonni baay'een farasillaan maalii jettanii gaafattu gatii ta'e jennaan jechuudha. እና ቪዲዮን ኩን yoo isinitti tole laayikii godha viidiyoowwan akkanaa kan akkan isinii hojjedhu kan barbaadde yoo ta'e laayikiidhaan beeksisaa jechuudha. Maaliif jennaani namni hojiinsaa tokko yoo fudhatama argatee yoo laayikii qabaatee yoommoo ilaalcha qabaatee namni viidiyoowwan akkanaa kan akkan isinii hojjedhu na jajjabeessaan isiniin jedha. Yoo barbaaddaniif yoo isinitti toles laayikii godha yaada keessan koomentii jala kaa'aa hanga xumuraatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو كوزر رجستو نجا كيسني فيما الحمد لله إن شاء الله لقيتي تافي تكون كان نسلتي متاع فرسلاني كفتي فرسلا يتشون مو كيلو فدا تربة يتشون أنا مني فرسلا يتشون كيلو ميكا جتني فرسلا يتشون كيلو فدا تربة أكاسي كنت ألسترو بربادني جروا نما جتي كيلو سنتنا جتي فرسلاني سنتما أكين كيلو أمبا يفتو يتشون أسين كيلو تكون ميكا كتاي نا جرك بس صدر كاتو كفارة نكون تافي ما نيا سجدمو صدر كاتو كفارة يتشون بايتو كبريدا لا أدي بريدا كله نا كن فرسلان سا بريكما لماف بسدي إن فرسلان سا بريكما لماف بسدي كن تعلم مو بريكما كل أسدي إن كن سأندنيا تجوده تافي شوا بدا بريدا لا إن فرسلان كما لماف بسدي كن تعلي كما كل أسدي إن كن موسى سرجنيا لا فرسلان كما في بسديت فرسلان توك إن يكون موسى سدفادا سلام سدفادا لك توقفا سكنت يانسيت سرجنيا كانت يانسيت إن يكون مو فرسلان توكو بريكما لما يبتوك فرسلان جتشود كما لما يبتوك نا إن كل مو بريكما لما فرسلان بريكما لما كنت لسه بريكما كل توقف إبشان إن كل تجود بريكما كل توقف إبشان فرسلاني مو بريكما لما إن كل أشيكه إن كوني إسا بريدا دا مانيا تاني تيجود إسا توقفات تانسيتي بريدا بدا بريدا تافمان ساجي ساغور غدادان يكون بري كما لما في بلم كنت لسا بري كما كود لمن يكون ተማሪ ባትሪ ፈልገው ነው ያው ጨለማ ትንሽ كما لما في دبا لما في شنتم فرسلان كنت لسه كما لما في كما كده لما في بسديت 12800 فرسلاو دم 250 كيلو سا በኪሎ እንደዛ ነው 128 ብር ይሰማል ማለት ነው። ኪሎ ደግሞ 125 ብር ሂሳብ አንደኛ የሚባል ጤፍ ነው። ይሄም ያው ነው አይደለ? አንድ አይነት ነው። ኤሳ ሁሉም አንድ አይነት ነው። ተቀራራቢ ነው። እነዚህ አራቱ ሁሉም ጎሞ ምናምን አንሽና ከፈለክ ጎሞ በጣም ያምራል። እኔም እኮ ናሙና ምናምን ብለህ ተሰራ እንጂ ያምራል። እሺ ሰርገኛውሳ
ሰርገኛ በኩንታል ነው። በኩንታል መጀመሪያ በኩንታል 11 ሺህ inni kun sarganyaadha. Kuntaalaan birrii 11,000 farasullaasa farasillaa 2,000 ኪሎውሳ ብዙ ጊዜ ፈረሱላ ምንድነው? ፈረሱላ ማለት ምን ማለት ነው? ፈረሱላ ዲባፊ ዮንቶክ ዲባፍ ኩደን inni kun immoo xaafii diimaa isa diimaa duwwaadha. Adiiwaa tokko keessan jiru jechuudha. Xaafiin kun ayiraniidha. Ayiranii qabachuudha. Dhiigaaf namni kana ni fayyadama. Maal jedhamayyuu gommoo jedhama. Xaafii diimaa akkasii kun baay'ee tokko bareedaadha xaafiinsaa. Farasillaan tokko birrii 9,900 kuntaalli birrii 10,500 kiiloon tokko hisaaba birrii 500 ኪሎ 105 ይሳም ማለት ነው። አንድ ፈረስላ 900 ኩንታሉ 10,500 አከሲ ኢንሻአላህ እና ባይተኮ በሬዳ ለጀቹ ለሚናን ከነተዋ መኪኒ እትጎቹ ወተዋ ተኮሩዛ አንጭሮ ምናምን ሶ ሂመኪን ፈየደመሙፍ በሬዳዳ ኩኒሞ አስብረት አንጭሮዳ አንጭሮ ይሰ minaan itti nammeedha kama abbaan barbaade itti naquu danda'a abbaan barbaade itti naquu dhiisuu danda'a. Farasillaan isaa birrii 1,300 1,400 waan akkasii keessa jira. Anciroo yookiin maashillaa jedhama jechuudha. Farasillaan birrii 1,300 1,400 jechuudha. Yeroo ammaa kana yoo barbaadani ruuz xaafii tokko gootanii anciroo kana walakkaa gootanii yookiin immoo anciroo walakkaa kun immoo ruuza xaafii itti nammuudha. kiiloon farasillaan isaa birrii 2,000 fi birrii 1,900 hanga 2,000 jechuudha. Na ruuzni inni amma isa biyya alaati. Farasillaan birrii 1,900 hanga 2,000. Inni kun immoo ruuza isa biyya keessaati. Saminaan itti nammoo 1,800 waan akkasiiti jechuudha farasillaan isaa. Akkasii isa biyya alaa wayyaa garaagarummaa birrii 100 waan akkasiiti jechuudha. Farasillaa irratti kan inni qabu inni kun ruuzaa. Anciroon immoo akkuma gatii isaa isinitti himee kun hojii isa kana jechuudha. Anciroon kana fakkaata. Anciroo yookiin maashillaa hanga barbaadan egaa barbaadan xaafii farasillaa tokkotti akka jireenya keessaniiti jechuudha. Akka jireenya maatii keessaniiti yoo barbaadan xaafii tokkotti anciroo walakkaa ruuza walakkaatti naquu dandeessu. Yoo barbaadan xaafii duwwaa yoo barbaadan ruuza ruubii anciroo ruubiitti naquu dandeessu. Walitti xaafii tokkoof walakkaa jechuudha. Xaafii tokkotti akkasii hundinuu akka manatti fayyadamaa xaafii duwwaas daakkachuu dandeessu. Hundinuu ni bareeda jechuudha. Irra immoo injarri kun xaafii irra bicachuu wayyaa xaafii namatti wahii irra bahuu wayyaa habareedu kan jettanu yoo ta'e jechuudha. Isiniin jedha anciroonii xiqqooni goggoskaa garuu immoo absiitii danda'ama. Liin barakachiisaa waan akkasii jedhama ruuzaaf anciroon jechuudha.